السلطان يا رب يا رحمن. Yes, carry on, brother. Hello, good evening. My name is Sivam. I'm from Malaysia. I'm actually... Maqaan kiyya Seveni ani warra Maaleeshiyaati. Addunyaa tanarraa lafaan hin tuqin hin qabu. Akkaan sammuu tiyya karee irra guddatti karee irra gaariitti guddisuuf jecha. Maaleeshiyaa irraa warshaan qaba. Kan hojjetaan isii biyya adda addaa fi saba adda addaa irraa walitti dhufe. Fakkeenyaaf warshaa san keessa warra Afrikaatu jira. Akkasuma Paakistaan, Baangilaadesh fi warra Itaaliitu jira. Ani amma wayiinsi gaafachuu barbaada. Saniin duratti ammoo carraa kana lammada naa kennuu keessaniif guddaa galatooma. Ani nama nagayaati. Amata 18 oliifis nagaya keessaan jiraadhe. Garuu haalaan wani na gaddisiisu hoggaanii fi isin nagaya irraa haasoytan waan haasoftan san irratti ammoo hin hojjettan. Afaaniin nagaya jechuun maal faayidaa qaba? Dirqama hojiitti hiikamuun isii arra waan hedduutu uumamuu jira addunyaa tanarratti sababa nageenya dhabuutiin. Keessattuu naannoo Islaamni jiraatu keessatti. Kanaaf durarratti hiikni nagaya ja'amu isiniif galuu qaba. Akkitti nageenyi kun dhabamuu jiru hoggantoota siyaasaatiin jechuu malta. Garuu ani hoggantoota siyaasaa irraa jecha takkillee jechuu hin barbaadu. Isaanumaa argullee hin barbaadu. Siif galee haalaaniin aara irraa qabu dhugatti sababniinis. Obbaleessoo gaafii ni qabdaa? Gaafii tiyya adda baasiitiin si gaafachuu jira. Atillee diduu hin dandeessu. Hoggaanii fi ati waan gaarii hojjettu. Ansi daraniin hojjettoota kiyyaaf waan gaarii hojjedha. Hojjettoota kiyya kan addunyaarra jiran cufaatu akka maatii kiyyatti ilaala. Garuu kanumaa waliin hojiin tee borus hin fayyaddu naan jetta. Eenyu meeqa jannata dhaqee as deebi'ee namni gaarii hojjetee muslima hin taane jannata hin seenu jee. Obboleessa koo yeroon bar yeroo gaafii fi deebiiti. Ayyee maali gaafiin tee? Gaafiin tiyya haalaan ifa. Ummata na dura gaafachuu turees arkuun ture. Warroottan na dura si gaafachuu turees arkuttiin jira. Deebiin kee ajaa'iba na ta'uu ture. Waan walitti hin deemne takka. Ani ummata gaafii dhiyeesseef gaafiin qaba. Waan gurbaan kun dubbatu isiniif galee jira. Isin cufaafuu isiniif galuu qaba quraana irraa yoo ta'e. Ati haasa'uma mi'eessu jirta. Akkanatti haasa'uu anuu bareecheetiin beekayi. Gaafiin tiyya abbaan fedhe amantii fedhe hordofuu danda'ati dhorkuu hin dandeessu. Ani amma hinduudha. Imaman famandam jecha joo kana ni beektaa? Hiikni jecha kana ani amantii cufaan kabaja jechuudha. Ani kuduraa fi muduraalee nyaadha. Akkasuma kalluunaa fi foon booyyee fa'aa hin nyaadhu. Ani ilmaan sidiin qaba. Beeki takkaa jaartii tiyya harka itti hin laanne. Ati ammaan tana dhubaantee hindoonni hanga jaartii afurii fuudhuu ni danda'an jette. Ani ammoo waan akkana lallaaquu feete kana hin godhu. Godhuufillee hin taa'u. Inuma hin godhu. Yoona irraa duutee waliin hin du'uu filadha. Akkasisiif gala. Obboleessni keenya gaafii nu gaafatee obboleessa koo gaafii ta'e hubadheetiin jira. Haasawaa dheeraa nu gumaachite garummoo yeroo gaafii fi deebii ture. Garummoo heeraa fi seera dabsite. Amma gaafii tiyyaaf deebii ifatee naaf deebisi. Yooniifin osoo muslima hin ta'in masjida jaaree waldaa kiristaanaa jaaree mana yaalaa jaaree mana barnootaa cinaa dhaabbadhee waan gaggaarii kana hunda hojjedhe. Kara jannataa hin seenu milkii boruu sanirraa warra harkatu hin ta'u jannata hin harkadhu jechuudha. Brothers ask the question that if a non-Muslim gives charity, etc., and he said that. Obboleessni keenya namni tokko takkaahuu namni muslima hin tahin hojiilee khayrii irratti hirmaatee hojiilee khayrii garagaraa dalagee hojiilee tanaan jannata hin seenuuhi je'ee nu gaafate. Gaafiin tee bareeddu silaa gaafii tana waan daqiiqaa takka keessatti nu gaafachuu dandeessu. Garummoo ati waa'ee keetirraa waa hedduu nu himte. Akkasuma anallee hammeessite. Gaafiin tee silaa tanuma amma booda irra jettee tanaami. Lakki wani naasuu jiru sirrumatti ifa. Namni muslima hin ta'in tokko yoo hojii gaarii takko hojjete maaliif jannata hin seenne? Fakkeenyaaf nama muslima ta'e takkaaf lubbuu baraaruu akkasuma hojiilee gaggaarii adda addaa hogguuniifin godhee du'e namni gariin naarifata. Waan muslima hin ta'iniif qofa kun ammoo sirrii miti. Gaafii obboleessa kiyyarraa wanni irraanaaf galee namni muslima hin ta'in tokko yoonii fi hojiilee gaggaarii irratti hirmaatee hojii gaggaarii hojjete booru gara jannataati moo gara azaabaa takka ammoo gara ibiddaatii deema. Obboleessa kiyya gaafii ta'e haasawaa dheeraa booda ifa nuuf baaste. Fakkeenyaaf hoggaanii fi qormaata takka qoramuuf seentu haga silaa sirraa eeggamu qabxii silaa fiddee dabruu dandeessuutu jira.
akkuma na mudate anaa kutaa 10 qara'u gaafas barnoota jahaaniinuu akkaan qabxii bareedaan dabruu narraa eeggamuu ture saayinsiidhaan ingiliishiin afaan hindii histirii akkasuma ji'ogiraafiin cufumaanuu akkaan qabxii bareedaan dabruutu narraa eeggamuu ture barnoota kanneen keessaa takka 100 fidee yoon 5 duwwaa fide nin dabra obboleessa kiyya akkasuma ulaagaalee jannataan itti seenaniitu jira fakkeenya imaana yookiin rabbi tokkichoomsuu hojiilee gaggaarii hojjechuu haqa irratti wal yaamuu da'waa irratti obsuu fi irratti wal gargaaru dhugaadha nama gaarii ta'uu dandeessa nama muslima cinaa dhaabbatuu fi hojiilee gaggaarii dalagu ta'uu dandeessa garuu immoo hojiilee gaggaarii kana cinatti yoonii fi ati rabbii hin tokkichoomsine qormaata ni kufta jechuu tanaafuu qormaata kana dabruuf qabxiilee 4 kana qabaachuu qabda takkaffaa rabbi tokkichatti amanuu isa cinaa waa hin gabbarre lammaffaa hojiilee gaggaarii irratti hirmaachuu fi hojjechuu sadaffaa haqa irratti fi da'waa irratti fi jiraatanii nama irratti waamuu afuraffaa da'waa kana irratti sabbaruu obsuu kanaaf jecha ati yooniif rabbii hin tokkichoomsine jireenya guyyaa booruu milkaa'uu hin dandeessu qormaata guyyaa booruu saniis ni kufta jechuu gaafteetiif deebii akkaan deebisee abdiin qaba. Will you pass, you will fail. Hope that answers the question. Ayyi galatoom. عاشق السلطان يا رب يا رحمن